Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa nagaan keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinagoo jechaa oduu kan isinitti himu anu marsabaati. Waraanni humna addaa Oromiyaa lakkoofsan 300 ta'an lola gara Tigraayitti hin deemnu jechuun hidhannoo guutuu waraana bilisummaa Oromootti makamuun mirkanaa'eera. Humni addaa Oromiyaa warri daangaa babal'ifannaa naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti deemaa jiruun garee naannoo Amaaraa ta'uun naannoo Tigraay loluu kallattii Affaarin imalaa osoo lolatti hin hirmaatin guutumatti waraana TPLF'n harka kennachuu lubbuu isaanii oolfatanii jiru. Kaaba Oromiyaa Walloo keessatti maadheeffatanii kan taa'aa turan raayaan ittisa biyyaa guututti gara Tigraay imalan. Raayaan ittisa biyyaa maqaa shaneen jira jedhuun humna kumaandoo kan ta'e bulchitoonni godinichaa akka Walloo keessa shaneen dhabamsiifamu iyyattee Kamisee fi naannawa godinichaa hunda keessa deemanii ilmaan Oromoo dararsiisaa turan. Waraanni kaabaa humna ol waan jabaateef humni kumaandoo kun guututti godinicha gadhiisee bahuun gara daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay imaluu isaanii jiraattonni madda nageenyatti himan. Odeessa guyyaa har'aa arganneen daandiin guddichi Itoophiyaa fi Jibuutii wal qunnamsiisu humna waraana TPLF'n cufamuun isaa himame. Daandiin kun Affaar bakka Loogiyaa jedhamutti waraana naannoo Tigraayin akka cufametu himame. Jibuutiin daandii daldala Itoophiyaa isa olaanaa yoo ta'u haalli kun dinagdee Itoophiyaa akka laamsheessus akka ta'e dubbatamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa daandii kana bansiisuuf haleellaa xiyyaaraa gaggeessaa kan jiru yoo ta'u ummata Affaar xiyyaaraan miidhas akka jirus eeramee jira. Godina Gujii Bahaa Aanaa Wadaritti manguddoo Oromoo kan mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuun bakkeetti gatan. Ergamtoonni sirna duraanii maatii qabsaa'otaa ajjeesuu fi qabeenya isaanii gubuun qabsoo Oromoo laamsheessuuf yaalanis qabsoon Oromoo daran dhaloota qubeen jabaateef falmaan bilisummaaf godhamu itti fufeera. Godina Gujii Bahaa Aanaa Wadaraa keessatti manguddoo Oromoo obbo Waaqoo Jiloo jedhamu baatii 2 dura qabanii mana hidhaatti dararaa erga turanii adoolessa 19 bara 2021 halkan mana hidhaa keessaa baasuun halkan ajjeesanii gataniiru. Obbo Waaqoo Jiloo ilmi keessan waraana bilisummaa Oromoo tahee nu lolaa jira jechuun akka hidhanii dararaa irraan gahaa turanii fi halkan edaa akka ajjeesan beekuun danda'ameera. Barreessaan Oromoo hangaftichi obbo Gaaddisaa Birruu lubbuun isaanii darbuun dhaga'ame. Og-barruu kalaqa Oromoo keessatti dursaa jedhamuun kan beekaman obbo Gaaddisaa Birruu barreessaan Oromoo hangaftichi adoolessa 13 bara 2013 lubbuun isaanii darbuun beekame. Obbo Gaaddisaa Birruu asoosama afaan Oromoo kan qubeettiin barreeffame isa jalqabaa bara 1980 keessa kan barreessan yoo ta'u koree waltina afaan Oromoo hundeessanis guddina afaan Oromootiif shoora olaanaa ba'ataniiru. Waldaa barreessitoota Oromoo hundeessurraa hanga mana barnoota afaan Oromoo dhuunfaa naannoo Finfinneetti hundeessutti gocha sabboonummaa kana raawwatan obbo Gaaddisaan asoosamoota kan biroo kuusaa gadoo dhaamsa abbaa fi namummaa jedhus barreessaniiru. Obbo Gaaddisaa Birruu dhibee narviitiin waggootaaf dhibamaa erga turanii as halkan edaa adoolessa 13 bara 2013 lubbuun isaanii darbuun beekame. Daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kan gammaatti daawwatanidha. Oduu biyya alaa Sa'iddawwee waliin turtii gaarii. Oduu biyya alaa keessaa immoo hoogganaan olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa waahoo Dr. Tedros Adhanom kana booda lammii Itoophiyaatti akka ofiin hin jenne dubbachuu isaanii ilaalchisee odeessaalee miidiyaa hawaasaa fi viidiyoowwan banaa bal'inaan qoodamaa ture. Viidiyoo yuutuubii irratti fe'amee fi yeroo 100 ol ilaalames hoogganaan olaanaan waahoo Dr. Tedros wayita BBC waliin gaaffii fi deebii taasisanitti kan dubbachuu himan. Haa ta'u malee odeessi kun guutumaan guutuutti dharaadha. Lammiin Itoophiyaa kan ta'an Dr. Tedros waa'ee waraana Tigraayitti gaggeeffamu ilaalchisuun turtii dhiyeenya kana BBC waliin taasisaniin hin jiru. Haakimiin daangaa qaxxaamuruun sababii waraanichaatti 2020tti Suudaanitti baqate tokko Hamdaayeetii giddugala namoonni kumaatamni waraana Tigraay keessaa baqachuun keessaa dhaatan irraa gaazexeessonni BBC Andrew Harding waliin dubbatee ture. Waa'ee Itoophiyaa ta'uu yaaduun amma darbeera. Kanaafuu yaadni paaspoortii wal fakkaataa qabaachuu darbeera jedhe Tedros. Maqaan baqataa kanaa Tedros kunis yeroo tokko akka Tedrositti barraa'a. Mootummaan Itoophiyaa hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaa nama ta'an kana qeeqa.
guyyaa sanbata miidiyaa mootummaa kan ta'e tajaajilli oduu Itoophiyaa odeessa Dr. Tedros garee shororkeessaa kan ta'e TPLF kan mootummaa federaalaa waliin wal waraanaa jiruuf mormuu jechuun himatuun maxxansee ture. Qondaalli olaanaa Waahoo Dr. Tedros himannatti dhiyaate haalaan daayirektarri olaanaa Waahoo haalli Tigraay keessaa suukanneessaadha jedhan. Kana dura qondaalli Itoophiyaa Dr. Tedros TPLF meeshaa waraanaa bituun deeggaruun himatanii turan. Ta'us deebii isaaniitiin kan hin raawwanne jechuun waakkataniiru. Ta'us kana dura haalli Tigraay keessaa suukanneessaadha jedhan Dr. Tedros ibsanii turan. UK fi Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa jalqaba bara kanaatti haleellaa saayibarii jabaa raawwatte jechuun Chaayinaatti himatan. Haleellaan kun kan xiyyeeffate kaadmaa seerver Microsoft Exchange irratti yoo ta'u yoo xiqqaate dhaabbileen addunyaa gubbaa jiran 30,000 miidhaa irraan gaheera jedhan. Dhaabbileen nageenya biyyoota lixaa waan jedhan haleellaan kun imalli Chaayinaa saayibarii irratti agarsiistu jijjiiramuu fi haalaan cimuu agarsiisedhan. Akkamiin jennaan amma dura duula basaasaa bakka tokkotti xiyyeeffate kan ture oggaa ta'u amma garuu gara haleellaa humnaan gaggeeffamutti jijjiirameera jedhu. Ministeerri nageenya Chaayinaa MSS hojiilee basaasaa hedduu ta'anii fi amala dhimma itti kennuu dhiisuunis komatama. Chaayinaan amma dura himannaalee cabsuu haaggochuu irratti ka'aa ture kan haalte oggaa ta'u yakki saayibarii gosa kamuu akka mormitus himteetti. Dhoksaan miseensonni IS karaa suur sagalee bilbilaatiinis ba'e qondaalonni nageenya biyyoota lixaa kan ammaa kun waan ammaan dura arganirraa kan garmalee cimaa ta'edha jedhu. Dhimmicha kan jalqabe ji'a Majjii keessa jedhu gareen Chaayinaatti hidhata qabu Hafniyaam jedhamu Microsoft Exchange irratti qaawa bakka dadhabbinni jiru barbaadu eegalan. Bakka saaxilamaa ta'e kana erga argatanii booda sirnicha keessa seenuu isaaniitti himame. Akka UK'n jettutti haleellaan kun qaama hojii basaasa bal'aati. Kanaanis ragaa dhuunfaa dabalatee mirgi abbaan taalee haatameera jedhu. Haleellaan jedhame kunis kan xiyyeeffate dhaabbilee hojii waraanaa hojjetan qaama qorannoo think tankii fi yuunivarsiitiiwwan irratti ture. Kunis haleellaa Hafniyaam irra dura tureen raawwatameen kan wal fakkaatu. Microsoft gama isaatiin dhaabbanni kun waa'ee qaawa sirna isaa keessatti argame kana bitootessa 2 uummataaf ifa kan godhan oggaa ta'u qaawa kana duuchuuf hojjechaa akka jiran hime. Wayita kanatti hakaroonni addunyaa gubbaa jiran hedduun gatii kanaan hubachuu dhimmichatti dabalaman. Wayita sanas addunyaan sirnoonni 60 miliyoona ta'an saaxilaman yoo xiqqaate 30 kan ta'an ammoo ragaan jalaa hatame. Garri caalu sirnoota kanneen biizinesiyoota xixiqqoo fi giddugaleessa dhaabbileedha. Mootummaan lixaa ministeera nageenya Chaayinaa MSS jedhamu hakaroota qacaree hojjesiisa jechuun kan himatan oggaa ta'u qunnamtii qabuu akka addaan kutus barbaadu. Ministeerri dhimma alaa UK Foreign Office waan jedhu mootummaan Chaayinaa duula jalqabe akka dhaabuuf waamicharra deddeebiin godhameef dideera. Inumaayyuu qaamoleen mootummaan deeggaraman haleellaa isaanii akka cimsan eeyyameeraaf. White House ammoo sochii saayibarii Chaayinaan gaggeessitu irratti tarkaanfii dabalataa fudhachuuf mirga guutuu akka qabu akeekkachiisa. Gamtaan Awurooppaa ammoo cabsanii seenuun kun sodaa nageenyaa fi kisaaraa diinagdee salphaa hin taane dhaabbilee mootummaatii fi kaampaaniiwwan dhuunfaa irraan gaheeraa jedhe. Basaastonni biyyoota garuu ammallee maaliif amalli Chaayinaa akkasiin geeddarame jechuun bitaatti galeera. Hakaroonni kunniin haleellaa isaanii cimsanii akkatti fufan hayyameeraaf taanaan kun fageenya hangamii biyyattiin adeemtuu fi yoo jarri kun qabamanis hagas mara kan isaan hin sodaachisne ta'uu agarsiisaa jedhu BBC irraa odeeffanne. Egaa hordoftoota keenya odeessi har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaataa waan waliin turtaniif nagaan bulaa.